Hangafoota oduu kadhata namni waaqayyoo taasisanii dhibee dawaa hin qabne irraa namoonni fayyan. Gareen tajaajiltoota waldaa ifa fayyinaa addunyaa kan nama waaqayyoo ergamaa Geetaawwan umruun durfamu dirreetti bahuun wangeela labsan. Oduu biyya alaa Ameerikaa Poortlaanditti gareen shororkeessitoota kiristaanota irra miidhaa geessisan. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV fayyinaarraa oduu ifaa isinii dhiyeessinaa oduu wajjin Antikistisiyyoom. Gareen tajaajiltoota waldaa ifa fayyinaa addunyaa kan nama waaqayyoo ergamaa Geetaawwan umruun durfamu dirreetti bahuun wangeela labsan. Labsii wangeela kana dhagahuun namoonni 19 Yesuusitti amanuu danda'aniiru. Taammana Dagguun dabalata qaba. Ajaja gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee booda kenne keessaa wangeela labsuu akka ta'es macaafni qulqulluu ifatti ibsee jira. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa uumama hundumaattis wangeela labsa. Namni amanee namni cuubames in fayyaa, namni hin amannes garuu ittiin faradama jechuun wangeela Maarqos 16 irratti ibsamee jira. Haaluma kanaan waldaan ifa fayyinaa addunyaa hojii wangeela babal'isuu kaayyoo ishee jalqabaa godhachuun wangeela labsuu iddoo garaa garaatti itti fuftee jirti. Akkuma yeroo ammaa kana magaalaa Bishooftuu fi Finfinnee keessatti wangeela mootummaa waaqayyoo labsuun namoonni hidhaa seexanaa fi dhukkuba garaa garaa irraa bilisa bahuun wangeela mootummaa waaqayyootti dabalamaa jiran labsii wangeelaa dirree irrattis jalqabdee jirti. Namni yaada garaasaa geddaratee Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan jireenya bara baraa galuutu irra jiraata. Jireenyi bara baraa kan argamu hojii ofii keenyaan yookaan gocha ofii keenyaan utuu hin taane Yesuus Kiristoositti amanuudha. Gareewwan tajaajiltoota waldaa ifa fayyinaa kan ergamaa Geetaawwan dursamu outreachii yookaan lallaba dirree irratti taasisaniiru. Lallaba wangeelaa dirree irratti taasifame irratti namni waaqayyoo ergamaa Geetaawwan immoo Yesuus Kiristoos karaa dhugaa jireenya akka ta'e namni hundumtuu akka dhaga'ee itti amanuu fi sagalee isaanii ol kaasuun labsaniiru. Yesuusitti amanuun jireenya inni dhugaadha, inni jireenya. Yesuusitti yoo amanan malee karaaniif dhugaan jireenyi haaraan hin jiru. Gareewwan tajaajiltoota waldaa ifa fayyinaas haaluma wal fakkaatuun wangeela Kiristoos ifatti lallabaniiru. ጌታን መቀበል የምትፈልጉ አሁንም እንጋብዛችኋለን። harka keessan kaasaa kottaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhaa fudhadhaa. ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ ሕይወትና ትንሣኤ እኔ ነኝ፣ በእኔ የሚያምን ሁሉ ቢሞትም እንኳን ይኖራል። ገረ ክርስቶስ ኮታ ክርስቶስ ይጠመና ኢየሱስ ይጠመና ወር ኢየሱስ ይጠመናን jireenya bara baraa qabu. Labsii wangeelaa dirree irratti taasifame kanarrattis namoonni hedduun walitti qabamuun dhaggeeffataniiru. Lallaba wangeelaa magaalaa Bishooftuu naannoo Geetishee irratti taasifame irratti namoonni hedduun walitti qabamanii kan dhaggeeffatan yoo ta'u, lallaba guyyaa lamaaf taasifame kanarrattis namoonni 19 Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti fudhachuun mootummaa dukkanaa jalaa bahuun gara mootummaa waaqayyootti dabalamuu isaanii ifatti beeksisanii jiru. Hojii wangeela labsuu dirree irratti taasifamus Finfinnee dabalatee iddoo garaa garaatti yeroo garaa garaattis akka itti fufamu ibsamee jira. Dhuma irrattis namni waaqayyoo namoota dhaabbatanii labsii wangeela Kiristoos naamusaan dhaggeeffataniif kan galateeffatan yoo ta'u, kadhannaa walii galaa namootaaf biyyaafis taasisanii jiru. Jiraattota godina Gujii magaalaa Adoolaa kan ta'an dhukkuba gadameessaa fi kaansarii dhiigaa irraa dibata waldaa ifa fayyinaa dibachuun fayyina argatan. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Bara ergamootaa fayyisuun waaqayyoo mallattoowwan garaagaraan mul'achaa tureera. Bara kanas namoonni hedduu gara waldaa ifa fayyinaa dhufuun waaqayyoo dhaloota kanaaf dhibee kan nuuf kaasee namni waaqayyoo ergamaa Geetaawwan umruu kadhatanii fi bilisa ba'aa jiru. Aadde Gaaddisee Caalchisaa fi obbo Dajanee Abdiin jiraattota godina Gujii magaalaa Adoolaarraa kan dhufan yommuu ta'u, Aadde Gaaddiseen garaa keessa kan dhukkubsattuu fi dhiigni ishee ji'a 3f addaan osoo hin citiin dhangala'aa ture. Sababa dhukkuba kanaan mana yaalaa garaagaraa deemtee qarshii 20,000 ol baastus gadameessi ishee ba'u malee fayyuu akka hin dandeenye timan isheenis sodaadhaan gara manaa deebite. Gaaddisee Caalchisaati ana dhufe godina Gujiirraa. Ana garaa kana keessa na dhukkubaa ture, garaan koo kuni dhiigni ji'a 3 narraa jigaa ture. Maatsaniin kee osii ba'e malee fayyitu naan jedhanii nan galee. Obboleessi koo kun immoo dhufee dibata asii fuudhee galee na obaasee gadaamessi kee ba'uu qabadhanii ani sodaadhee nan galee dibata kana afaanitti na naqee garaa kiyyannaa susukkuumee. Haala kana keessa osoo jirtu obboleessi ishee obbo Dajaneen gara waldaa
waldaa ifa fayyinaa dhufee dibata fuudhee galee ture. Dibata kana dhugdee garaashees dibatte. Sa'aatii muraasaan booda hantuuta lubbuu qabu karaa gadameessa isheetiin ba'e. Ammas sa'aatii muraasaan booda raacha kan fakkaatu keessaa ba'e. Barii baay'ee dadhabnaan mana yaalaa deemte. Osoo achi jirtu mana fincaanii deemte. Ammas bofa lubbuu qabu keessaa ba'e. Dhumarratti jetti adde Gaaddiseen dilluu horii fakkaatu na keessaa ba'e. Sana booda nan fayye waaqayyoos argadhe jechuun dhuga baatii ishee TV fayyinaaf kenniteetti. Dibata sannan nafaanitti naanaqinaan dhugee nan dibadhe. Hantuunni na keessaa ba'ee jennaan mucayyoon koo poppoo na jalaa fuutee iyyitee ammas baqqaawaa akka dilluu olii fakkaatu na keessaa ba'ee. Ammas dadhabee kan bofa keessaa ba'ee amma kana ga'u na keessaa ba'ee jennaan achumatan fayyee nan galee. Dhuga baatiin isaanii ni lammaffaan obbo Dajanii Abdiin bara 2009 kaasee ni dhukkubsatu ture. Mana yaalaa rifaraarii adda addaa deemus dhibeen isaanii waan hin beekamneef gara Kooriyaatti rifarii barreessaniif achis 120 kafalchiisuun guyyaa 5 tursiisanii gara Beetalii rifarii barreessaniif achittis 90 baasan. Isaanis waan hin dandeenyeef gara Groom Hospitaalitti barreessaniif dhibeen isaanii humna isaanii ol waan ta'eef Yakkaatiit 12 rifarii barreessaniif achis erga yaalamaniin booda beellamaniif. Haala kana keessa osoo jiran beellamni isaanii osoo hin gahin halkan baay'ee dhukkubsannaan gara Phexros geessan. Dhumarrattis gara Xuqur Ambassaa rifarii barreessaniif. Wal'aansa hedduu erga taasisanii booda kaansarii dhiigaa ta'uunsaa beekame. Sababa dhukkuba kanaan hin nyaaddu hin dhugu milli koo madaa waan ta'eef dhaabbachuu hin danda'u. Dhiigni koo akka bishaanii afaan funyaan yaa'a ture. Qaamni koo of to'achuu hin danda'u ture jedhu obbo Dajaneen. Akkasumas liimmoo tokko 72 bitee waraanamaa ture. Horii yookiin maallaqa miliyoona 2 fixuus fayyuu hin dandeenye. Marfee tokko birrii 72 bitee waraanadheera. Naannoo miliyoona 2 ol ga'eera. Ragaa guutuu qabadhee jira. Kun kanaan osoo jiru obboleettiin isaanii gara waldaa ifa fayyinaa fiddeen namni waaqayyo ergamaa Geetaawun umruu namoota rifarii qabaniif tooraan kadhachaa turan adda kootti bu'uun ati bilisa naan jedhan. Dibata fayyinaa bitee galuun madaa koo fi qaama koo dibachuun dhukkuba waggaa dheeraarraa bilisa ba'e jechuun miira gammachuun guutamuun dhuga baatii isaanii kennaniiru. Namni waggaa 20f dhukkuba HIV/AIDS dhukkubsachaa ture gara waldaa ifa fayyinaa addunyaa dhufuun kadhata namni waaqayyo ergamaa Geetaawun umruu godhaniif bilisa ba'ee dhuga baatii isaa TV ifa fayyinaaf kenneera. Beekumaa Biraanee dabalata qaba. Obbo Warquu Raggaasaa kan jedhamu jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'e waggaa 20 oliif dhukkuba HIV/AIDS pozitiivii ta'e kan waliin jiraachaa ture. Gara waldaa ifa fayyinaa damee Finfinnee dhufuun fayyina argatee galeera. Obbo Warquun akka jedhanitti kanaan dura mana kadhataas ta'e mana yaalaa bakkin hin deemne hin jiru. Hiriyaan koo tokko kan Tolaa jedhamu waldaan ifa fayyinaa jedhamutu Finfinnee kanatti baname dinqii adda addaatu achitti ta'a jedhee natti himuun fedhii makoon ala nan dhufee gaafan dhufus keessi koo nan fudhanne sagantaa hanga xumuramutti alattin eega jedheen gadi bahe. Gaafan gadi bahu hiriyaan koo Tolaan si'a 16 ol natti bilbiluun akkan ol deebi'ee hirmaadhu na godhe. Akkuma ol deebi'ee taa'een namni waaqayyoo ergamaa Geetaawun gaafa isaan lafaana kaasanii akka nama elektirikiin qabeen ta'e gara fuulduraatti na baasanii akkan dhukkuba kana qabu natti himan. Battaluma sana nan kufee gaafan achii ka'u bilisa naan jedhan anis gammadeen amiin jedheen bahe. Guyyaa sana hiriyaa koo sana waliin osoo manatti hin galin gara hospitaalaa deemnee of ilaalchisee dhukkubni si keessa hin jiru jechuun natti himan. Ammas shakkinee hiriyaa koo sana waliin darbinee hospitaala biraa deemnee of ilaalchise achittis dhiigni koo qulqulluu ta'uu natti himan. ወደ 20 ዓመት HIV ፖዚቲቭ ከዛ ና አልከኝ ነፃ ነህ ሄደህ ተመርመር አልከኝ። ከዛ ወጣሁኝ 22 ጋር 22 ከፍተኛ ሆስፒታል አለ እዛ ገባውና ካርድ አውጥተን ተመረመርኩ። ስመረመር ውጤት ከ20 ደቂቃ በኋላ አሉን። ውጤቱን ገብቼ አየው መጀመሪያ ነፃ ነህ አሉኝ። አዳማናኮፍ ኢጆሌኮ ከናን ዱረ ሰባ ዱኩባ ከናፍ አዳም ባኔ ኢትናኒሜ ገመቹ እራን ከንከኤ ዱፈኒ ወሊ ማነ ያላ እረዴምኔ ኦፊላልቺሴ ፈዩኮ ምርከኔፈቴ ሃዲ ወራኮ ከናን ዱረ ነዲስቴ አማ ዴቡ ደንዴሳናን ጀቴ ኦቦ ወርቁን akka jedhanitti kanaan dura faarfataa beekamaa albeema sadii akka qaban dubbatu magaalaa Finfinnee keessatti 80moota keessa namoota dhiibbaa gurguddaa fidaa turan mana rabsaa faarfannaa fi daldalaan beekamaa ta'uun qabeenyaan goonfamanii gooftaarraa gara duubaatti deebi'an dubbatu. Kanumarraa kan ka'e dhukkuba kanaan qabamee bultiin koo diigamee haadha koof akkoo koo waliin jireenya dukkanaa'aa jireenya abdiin qabne jiraachuun jalqabe waaqayyoos fuula araara isaanitti deebisuun fayyina koo karaa nama waaqayyoo ergamaa Geetaawun naaf deebisee jechuun irra deebiin galateeffataniiru.
dhumarratti sobbo warquun dhaamsi isaan amantootaaf namoota gooftaa beekaniif hin beekneef dabarsan qabeenyiif qarshiin nagaa deebisuu hin danda'u warroonni kun ni darbu kan bara baraan jiraatu Yesuus gooftaa kanaaf gara bakka kanaa kottaa waaqayyo malee jireenyi hin jiru jechuun faarfannaa waggaa 20 oliif dhiisan akkuma fayyina kana of keessatti arganiin burqituun faarfannaa isaanii kanaan dura goge lola'uu jalqabee kan barreessan keessaa tokko faarfachuun waan ajaa'ibsiisaa yaadanii hin beekne waaqayyo godheef kana hundumaa TV ifa fayyinaatti himuun waaqayyoon galateeffatanii dhuga baatii isaanii TV ifa fayyinaaf kennaniiru. Sagantaan waldaa ifa fayyinaa addunyaa damee Finfinnee hagayya 4 bara 2013 taasifameen namni waaqayyo ergamaa Geetaahun Imruu sagalee waaqayyo lallabuun namoonni hedduus dhukkubarraa bilisa ba'aniiru. Birmaduu Shumaa dabalata qaba. Hojiin fayyisuu waaqayyoo waldaa ifa fayyinaa addunyaa damee Finfinnee keessatti karaa nama waaqayyoo ergamaa Geetaahun Imruu bifa ho'aan itti fufee jira. Waaqeffannaa guyyaa gaafa hagayyaa 4 bara 2013 waldaa ifa fayyinaa addunyaa damee Finfinnee irratti taasifameen ergamaa Geetaahun Imruu mata duree kaa'aa jedhuun Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 1 haga 2 irratti hundaa'uun hafuurri qulqulluu karaa isaanii humnaan barsiisaa sagalee raajiinis namoota jajjabeessaa tureera. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 1 lama akkas jedha. Ganama kana mata duree kaa'aa mata duree jedhu tan dubbadha. Tanastaachuu tashaagaru. Haleluuyaa. Maalin arga beektaa? 52 24 66 torban arga. Harki fayyisuu waaqayyoo argamuu irraan kan ka'e namoonni hedduun dhibee garaa garaaf beellama mana yaalaa kan qaban waaqayyo gidduu galuufiin fayyina isaanii mirkaneeffataniiru. He's free. Yes. Jira. Ya? Ugamo. Adema oli gadi. Namoota karaa garaa garaa lolamanii fi seexanni dhibee adda addaa qaama isaanii keessa kaa'ee irratti labsii baasuun mo'ichi argameera. Dabalataanis guyyaa kana namoonni fayyinaa fi waaqeffannaa bakka kanatti ta'u karaa garaa garaa arganii dhufuun gooftaa Yesuusitti amananii mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa ifaatti darbaniiru. Kiristoosiin fayyisaa lubbuu koo godhee fudhadheera. Biyya lafaa seexana. Obbo Beekumaa Atoomsaa magaalaa Finfinnee irraa dhufuun sagantaa kana kan hirmaatanis fayyina lafa kanatti ta'uuf gammachuu isaanii ibsaa namoota hundumaafis tola dhufanii akka fayyan dhaamsa dabarsuun waltumsinee wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuu akka qabnus dhaamaniiru. Maqaan koo Beekumaa Atoomsaan jedhama. Asuma Finfinneen jiraadha. Baay'ee namatti tola guddaa manaa gadi. Lubbuu baay'eetu dhufee asitti fayyaa. Lubbuu baay'eetu dhufee asitti fayyina argatee gala. Gammachuu guddaatu keessa koo bulee keessa koo guutee akkasuma waaqayyo nama kana nuuf laatee lafa kanaaf biyya kanaaf eebba waaqayyo nuuf laate kanatti dhufnee namni kamiyyuu dhufee fayyadamuu qabaan jedha akka nama tokkootti. Itti aanee immoo asitti wantoota ta'u wantoota nuyi baay'ee arginu guddina jabaa fayyina guddaa waan baay'ee waaqayyo asitti dinqii harka isaa diriirsee hojjetu kana namni biraan illee akkasumatti irratti hirmaatee dhufee tola akka fayyuu fi karaa koo dhaamsa dabarsuun barbaada. Dabalataan obbo Saamu'eel Kaasaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo irraa kan dhufan hojii waaqayyo karaa nama isaa hojjetutti gammaduun yeroo itti namoonni hedduun fayyina isaanii mirkaneeffatanii fi fayyisuu waaqayyo ija koon argeera jechuun namootaafis fayyina lafa kanatti ta'uu dhufanii akka hirmaatan dhaamaniiru. Maqaan koo Saamu'eel Kaasaa jedhama godina Shawaa Lixaa Amboo irraa dhufe. Baay'ee kan namatti tolu ergamaa Geetaahun Imruu waaqayyo akkuma bishooftuudhaaf kaasee asumatti magaalaa Finfinnee kana keessatti nama waaqayyo lafee wal'aanuudhaaf du'aattiin kaasuudhaaf seenaa biyya kanaattiin hojjechuudhaaf waaqayyo yeroo dhiyootti akka isaan lafa kana qabataniif karooraa fi karaa baasee nama qopheessedha waaqayyo baay'ee nama waaqayyooti amman hirmaadhetti hamman argetti waaqayyo hojii isaatiif mana isaarra jira inni jedhamu har'a ija kootiin nan arge. Itoophiyaan ijaarsa hidha haroomsaa gara misoomatti jijjiiruun jireenya lammiilee fooyyessuu malee qaama biroo miidhuuf hin hojjettu jedhame. Beekumaa Biraanee akkattaa nutti qindeesse. Fooramiin hundeeffama yuunivarsiitiiwwan yaa'a laga Awwaashiif waabee Shebelee yuunivarsiitiiwwan 11 hirmaachise yuunivarsiitii Harammayyaatti geggeeffamaa jiru haala waqtaa hidha haaromsaa guddichaa irratti mari'atameera. Itoophiyaan hojii hidha haaromsaa halkanii guyyaa kan hojjetaa jirtuuf qabeenya uumamaa hunda gara misoomaatti fiddee jiruuf jireenya lammiilee ishee fooyyessuuf malee qaama biroo miidhuuf miti jedhame.
ministeera dhimma alaatti gorsaan seeraa ambaasaadar Ibraam Indiris Gibxiif Sudaan qabeenya bishaanii Itoophiyaan qabdu akkamiin waliin fayyadamnaa dhiisanii mirga Itoophiyaan qabeenya ofiitti fayyadamuu qabdu dhiibuu malee kan Itoophiyaa biratti yoomiyyuu fudhatama akka hin qabne hubachuu hin dandeenye jedhan. Hidhaan haaromsaa qabeenya Itoophiyaa ta'uu isaatiin qabeenyaaf dafqa lammiilee hundaan ijaaramaa kan jiru yoo ta'u kana Sudaaniif Gibxii qofa osoo hin taane biyyoonni addunyaa hundi ni beeku dhugaa kana haaluun hin danda'amu jedhan. Walitti qabaan garee teeknikaa hidha haaromsa guddicha Profeesar Silashii Yilmaa. Dhimma hidha haaromsa guddichaa yoo barbaachiseef dhimma gaanfa Afrikaatti ilaalamu kan jedhan gorsaan seeraa ministeera dhimma alaa ambaasaadar Ibraam Indiris giddu seentummaan biyyoota lixaa hin barbaachisu kun ejjennoo Itoophiyaan qabattee hojii hidha haaromsaa itti fufsiisuuf jirtudha kan jedhan ambaasaadarichi. Hojii hidha haaromsaa itti fufsiisuuf akkuma kaleessa qabeenyaaf beekumsaan utubuun ga'ee lammiilee hundaa ta'eef kana malees Itoophiyaan laga Abbaayii qofa osoo hin taane lageen gurguddoo qabdu misoomsitee itti fayyadamuuf qorannoowwan adda addaa taasisuun hayyoonni gahee isaanii bahachuu akka qabanis ibsameera. Keessattuu dhaabbileen barnootaa olaanoo beekumsa hayyotaa qorannoon dabalanii hojii hidhichaa milkeessuuf ga'ee isaanii akka ba'atan walitti qaban garee teeknikaa hidha haaromsaa Profeesar Silashii Yilmaa maricha irratti kaasaniiru. Maddi oduu kana FBC Afaan Oromooti. Oduu biyya alaa Ameerikaa Poortlaanditti kiristaanonni kadhannaa irra jiran haleellaa garee shororkeessitootaan gaggeeffameen namoonni miidhamuun ibsame. Gochi kun duubatti nun deebisu jechuun kiristaanonni hedduu dirreetti ba'uun waaqeffannaa gaggeessaniiru. Taammana Dagguu dabalata qaba. Haleellaa gareewwan shororkeessitoonni kiristaanota kadhannaa irra jiran irratti gaggeessaniin miidhaan ga'uun isaa ibsame. Ameerikaa Poortlaanditti gochi kun kan raawwatame yommuu ta'u kiristaanonni gochaa shororkeessitoota kanaa wangeela ibsuutti duubatti nu deebisuu hin danda'u jechuun mormaniiru. Yaada kana dhugoomsuufis amantoonni hedduun dirreetti bahuun waaqeffannaa taasisanii jiru. Dursaan garee waaqeffachiistootaa Beetel kan ta'e Siyaan kaka'umsa godheenis namoonni baay'een walitti qabamuun faarfannaaf kadhannaa taasisuu danda'aniiru. Haa ta'u garuu gareewwan shororkeessitootaa namoota kana sodaachisuuf fi duubatti deebisuuf yaalii taasisuu irra darbee sagantaa waaqeffannaa kana jeequuf akka turanis ibsamee jira. Yaaliin waaqeffannaa tokkummaan taasifame jeequuf godhames kan milkoomne ture. Sagantaa kana jeequuf warra ergaman keessaa tokko garuu akka tasaa lapheen isaa jaalala Kiristoosiin mo'amee harka laatee Yesuusitti amane akka fayyes gabaasamee jira. Kanumaanis walqabateen namoonni hedduun sagantaa kanarratti amanuun akka fayyan dhukkuba garaagaraa irraas bilisa ba'uun isaanii ibsamee jira. Dursaan garee kanaa Siyaan yaada kenneenis nuyi warra nu ceephaanii fi warra nu sodaachisuuf yaalan dhagahuu hin qabnu. Yeroon kun yeroo dammaqinaati. Wanta addunyaaf abdii ta'utu nu keessa jira. Wangeela Kiristoos warra sodaa jala jiran warra araada garaagaraan dhiphachaa jiranii fi abdii hin qabneef labsuu qabnaa jedheera. Itti dabaluunis namoonni yaada kennaniin jaalala Kiristoos irraa wanti adda nu baasu hin jiru. Balballi gaannamillee waldaa kiristaanaa mormee dhaabuu hin danda'u. Waaqayyos ayyaana isaatiin hafuura sodaa osoo hin taane hafuura jabinaaf humnaa nuuf kenneera jechuun sagalee jajjabinaan dubbataniiru. CBN tu gabaase. Oduu keenya xumuruun dura hangafoota oduu isin yaadachiisa. Kadhata namni Waaqayyoo taasisanii dhibee dawaa hin qabne irraa namoonni fayyan. Gareen tajaajiltoota waldaa ifa fayyinaa addunyaa kan nama Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Umruun durfamu dirreetti bahuun wangeela labsan. Oduu biyya alaa Ameerikaa Poortlaanditti gareen shororkeessitootaa kiristaanota irra miidhaa geessisan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu torban kanaaf isinii qopheessine kana fakkaata ture. Torban oduu biraa wajjin hamma wal agarruutti Shalom.